أيه يا موتي موتي سوداني هموتهم بران قداني يا موتي موتي سوداني هموتهم بران قداني. وعليكم السلام جواد سيد درة سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه ما شاء الله. كم جبت النبي فيادا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي بابا فيادا. غلطوما جوليتي يا المانكية. غلطوما حواسا خيّة قصتية. أكم جبت النبي فيادا. يا موتي موتي سوداني خموت من ران قداني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله يا الله. الله الله يا الله. يا موتي موتي سوداني خموت من ران قداني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي بو قويا دبساي سنبرا وركم مرقانو خون قويا جرمو الكنجرا كخيت. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نغان نويدا نباغية سغلين كمي دبادو سغلين نجر تجايو جراتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نما دغيتن فكاتي هل كان جرتني ورا أفريقيا تموغني خامي قال كان جرهوني أفريقيا دمو نيجر تنيدوكا سغالي يوكامي نغا نجراتن نجرا سغالين كلا توب ميواتيكو وايسيا يادچيسا بغا نغيان اولتن بغا نغيان بولتن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. درجات دراتي غمچو ابسچو بربادا مسجد حواسني خينيا أرغت مقالة إدمنتن بيا كندا ألبرتا إدمنتن بقى غمدني جچو بربادا حواس سنين حواسني خينيا مسجد أكس فكات مسجد أدتي باركين سا أدتاتي بل إني ساتي في جارمين سا أدته لمن تيا guyyumaar arraa itti seentee fayyadachuu dandeessu. Masgida akkasii harabbi isin qunname eega yeroo meeqa ifaajjanii baga rabbi masgida san isinii kennee isin gammachiise isiniin jechuu barbaada. Walumaanu baga gammanne baga rabbi harka keessan irratti seenaa dalage. Sheekh Abdii wajjii baatii dabarte kana wal agarree Kalgaaritti jecha ajaa'ibaa tokko ja'an وبلغت القلوب الحناجر جان لبون hokkee nu geeyse jaan duuba. Innaa rakkoo wanni sun furmaata argatuu dhabee masginni suni furmaata argatuu dhabee yaannee gaddinee hiraarree lubbuun hokkee nu geeysee je. Anilleen eega gaafa sanirraa yaanni sun akkasumatti nakkatabame rabbi kadhachuu malee gaa wanni biroota godhuu dandeenyu jirtu yaa rabbi jechaa ture. Kunoo amma gaa hawaasni kiyya achitti bahee hogganni masgida san dhiqu joolleennis akkana oriitu waan isin ajaa'ibsu maqallee masgida joollee jenneen jaan Sheekh Abdii faani
hedduu gammachuu guddoon dhaga'amee baga gammaddan nuti hundinuu baga waliinuu gammannee jechuu barbaada. Wanni jabaan tokko kana ashaaraan guddoon tana subhaanallah hawaasni keenya Kanaadaa gore kuni hawaasuma barakaati kuduraa ajaa'ibaati. Hawaasa amata 10 illee osoo hin gahin masgiida akkana fakkaatu Kalgaarii keessa Bilaal ajaa'iba fakkaatu Iqraa ajaa'iba fakkaatu har'a hunoo Edmontonitti ka ajaa'ibaa ka hundarra ajaa'ibaa jechuu dandeenyu paarkiin sun waa hundarra waan nama gammachiisu rakkoon hawaasa keenya gizee garii masgiida illee hogga argatan bakki paarkii tun hedduu hawaasa cinqaa turte ka paarkiin akkas fakkaatu qabu har'a hawaasni keenya argatuun waan hedduu na gammachiise gammadee usullee qalbiin na fudhachuu diddee liib kana seenee akka dubbadhu dirqame baga gammaddan hawaasa kiyyaa wanni duniyarraa hanganarra nama gammachiisu hin jiru baga gammaddan jechuu barbaada. Hawaasni Edmonton jirtan gaa ni beeytan masgiidni akka itti fuudhames ni beeytanii baayilamni illee hangam takka dheeraa akka ta'e illee ni beeytanii waan fuula duraa akka gaariitti marxifannee walumaanuu dhibbaa dhibbatti waan masgiida kana wajjin wal qabatu akka hanga qulqulleessinuu irra guddaa yaada keeysanii gammachuu gammaddan tanaan irra guddaa yaada keeysanii akka kana ta'u isinii yaadachiisa waan qaceellotti jala murtanii beekuu qabdan wanni akka gaariitti beekuu qabdan wanni jabduun isin rabbi biraa qabdan yoo ashaaraa lafa tanarraa qabdan masgiida tokkicha kana akka ta'e qaceellotti beekaa warri amata 50 har'aa booda amata 100 dhufulleen fuula dura biyya tana dhufu dachii silaa namni faraqumatti walirraa dhaala amata 100 as deemu keessatti illee yoo rabbi fedhe ashaaraa qubataa biyya Itoophiyaa irraa dhufe qubataa santu masgiida kana asitti godhee nama isaan boodatti dabarse jechuun kun guyyaa aduu har'arraa wanni isinirraa hafu takkitii tana qofa ummanni tokko as dhufee qubatee jiruu isaa jirjiiree mana bareedaa godhatee makiinaa bareedduu godhatee jiruu bareedduu jiraatee asirraa du'e jechuun taarikni waan akkanaan katabu beeku seenaan waan akkanaa hin katabdu baabaa kiyya anaa si himaa dhaggeeffadhu kuni jiruu mataa keetiiti rabbi si haa gargaaru tana wanni taarikni katabu ashaaraa ati ummataaf lafa keeyse masgiida kanaa fi mana barnootaa waqfii islaamaa waan jedhamu waan ati goote taarikni kana dubbata kana galmeeysalleedha qaceellotti wanni beekuu barbaachisu kanaafuu baga rabbi yeroo teessanirra godhee isinin beeka waan ganaa hafillee mana kanarraa olin kaayatin mana kanarraa hin qusatin harka lafa jalaatiin rabbi kan kee bira kaayadhu guyyaa tokko harka si qaba insha Allahu ta'ala gammachuu tana baga gammaddan baga akka gaarii gammaddan isin hordofaa ture yeroo dhiixanis laalaa ture ijoollota gammadee achi keessa ori'ee sagalee ijoollee san hoggaa dha'u anillee ni gammade asirraa du'u baga rabbi isin gammachiise walumaanuu nu gammachiise hawaasni biyya Kanaadaa jirtanii fi biyya biroo jirtanillee qajeelona dhaggeeffadhaa hawaasni biyya biroo jirtanillee xiyyeeffannaan keenya fuula gama Edmonton fuula haa deebifnu inshaallah hawaasa saniin abshir haa jennuun namni hawaasa lammii tiyya keessaa waa nama gargaaruu danda'u waa nama liqeessuu danda'u waa godhuu danda'u haa godhuu duuba bakka fedhe haa jiraatu haa ashaaraa isaa masgiida kanarra kaa'u hawaasni kiyya kalab lammiin tiyya haasaa kana dhageessu yeroo takka baga gammaddan jechuullee tahee
torban kuni torban Edmonton haa jennuuni torban kana insha Allah torban ummata keenya warra Edmonton jiru baga gammaddanii jechuu kataba dubbadha ammoo san qofaami harkalleen haa wajji jiraannu insha Allah harkallee wajji jiraannee abshir haa jennuun masgiinni sun harka isaan irratti qabame malee ka isaanitii miti nama muslima ta'e ka ganaa dhalatuu fi ka ganaa Afrikaa dhufuu fi ganaa biyya abbaa fedheetii dhufu hunda masgiida isaati masgiinni sun jechuudha. Aniin amma Afrikaa irraa lallabu kun gammachuu ana dhagayamtu silaa beeyte ajaa'iba goota. Lammii tiyyaa bakka argate lammii tiyyaatu akka argate lammii tiyyaatu galmaawe seenaa warra masgiida qabu community jabdu wallahi wa billahi sobaam yoggan akkana jiru community jabdu community dhiira doolaara rabbitti hin qusanne diini isirraa doolaara hin qusanne ta'amantii ufirraa hin qusanne dhiira jabdu 10,000 lafa keessa 20-30 lafa keessa 5,000 lafa keessa waan akkasitti itti quncaatee fidde san dhugatti community'n tun guyyaa tokko North America irratti wal geenyee thank you isiniin jechuun haqa godhattan. Silaa tokko tokkotti waraqaa ragaa waa isinii hiruu hin dandeenyu. Rabbummaan uf biratti isinii haa godhu guyyaa tokko ulamaa'in imaamman wal gahee akka North Americaatti galatoomaa thank you isiniin jechuu qabaatu. Haqa godhattan wallahi. Haati Islaamaa, haati hawaasa keenya, shamarran, abboonni, dargaggeessi, shamarran dahaba fi gurrarraa baafte, harkarraa baafte, mormarraa baafte. Dargaggeessi doolaara isaa kiisharraa baase. Hundi keessanuu seenaan isin irraanfattu. Seenaan teessan odoo isin jirtanuu seenaan teessan galmaa'uu qabdi. Dokumentariin ajaa'ibaa masgiinni Tawfiiqaa Minnesota akkamitti akka bitamee akkamitti akka ijaarame masgiinni Bilaal akkamii akka bitamee akkamii akka ijaarame masgiinni Tawhiid akkamii akka bitamee akkamii akka ijaarame masgiinni Rahmaan Atlantaan akkamitti lifaati ifaajee akkamiin akka bitamee akkamitti akka ijaarame masgiinni keenya Hasiyaatii jiru akkamii akka ijaarame Bootolaandi ka jiru akkamii akka ijaarame masgiinni keenya kan Kanaadaa keessa jiru akkamii akka godhame. Dokumentariin akkanaata ilmoo teenyatti dabartuu nama naa tolchu asirraa ana fi sabilillah hajuu barbaada asirraa insha Allah. Galatooma hawaasa kiyya. Takkaa waan qabdan rabbitti hin qusanne, takkaa waan qabdan diinitti hin qusanne, takkaa waan qabdan uf bira dabartanii biyya keessatti biyya nan jirutti masgiida ijaaramus tahee nama beelawe gargaarus tahee khadaaree daara baasus tahee akka dhuunfatti illee maatii teessan haadha teessan abbaa keessan akkoo teessan obboleessa keessan ganda keessan namni gariin birallee dabree ganda uf birallee dabartanii hawaasallee taatan rabbi isinii haa ta'u. Namni hanga jiru eebbisaan illee isin eebbisa. Hedduu isin irraa gammadiyan akka nama tokkotti, akka nama hawaasaa tokkotti. Namni galata keessan hin beekne galatallee hin beeku beeku. Galata haadha dubartoota keenyaa. Galata dubartoota keenyaa umritti hin irraanfadhu. Galata warra kenna irratti wal dorgomu. Mee subhaanallah. Silaana dhoysaa jaami namni dhiira kenna irra wal dorgomu. Warra hogga isaa waa kennu asbahan hawaasni beeku. Warra wal dorgomu maqaa isaaniin kaasu. Warra wal dorgomu. Ilaa 10,000 wal dorgomu. Kenna irratti gammachuudhaan hoflaa wal dorgomu. Dhiira akkasii dhiira rabbi bira diin fi bira waa kaayatte dhiira akkasii argetu. Hawaasni kiyya biyya alaa jirtu. Galatoomi isin jaa akka nama tokkotti. Rabbi jazaa gurguddoo si haa kafalu. Jiruu tee keessatti waan fokkattuu rabbi isin garsiisin.
jiruu tee jiruu gammachuu rabbi si haa godhu, jiruu si haa tolchu, maatii si haa tolchu, bultii si haa tolchu, hortee tanteetiin rabbi galata si haa kafalu, hortee tantee gufuu takka malee gufaata malee biyya hamtuu san keessatti gufuu fi gufaata jalaa bahee ilmaan ati horte, ilmaan biyya san guutuuf dawaa ta'u, Noorzi Ameerikaaf dawaa ta'u, Afrikaaf dawaa ta'u, akka urjitti duniyaan qubatti laattu rabbiin akkas isinii haa taasisu duuba. Ilmaan ittiin rakkattan sanirraa isin haa gammachiisu, maatii rakkattan sanirraa isin haa gammachiisu duuba. Masgiidni har'aa kuni gammachuu dachaa nuu godhe. Dachaa nuu godhe. Masgiida Ibnu Abbaas ziyaarree yoga Torontoo bira dabarre. Bilaal dhayne Kalgaarii, Iqraa dhayne. Har'aa anaa baatii takkan gayin har'a masgiidni ijoollee, masgiidu ijoollee jennaan jeebarre miskiina ishee abdii miskiina wallahi. Masgiidu ijoollee jee wallahi ishee abdii kun birqaanee itti wal mari'atanii fi mari'anne illee hin beeyne birqaanee ishee abdii kun wallahi. Namni kun waa nama laafaami. Guyyuu isuma argee ijoolleen biratti argatu. Isumaa ijoollee waa qabsiisu isumaatti himu. Masgiidu ijoollee jee bar. Akki jaan barsiisan kun ijji isaa ijoolluma agarti jaanii dhiiroo san miskiina ishee abdii. Yaa ishee abdii akkuma ta'e illee haa ta'u baga gammadde atummaanoo hawaasa sun dura baga gammadde siin jechuu barbaade wallahi. Hawaasni Edmonton har'a gaa yoo onnee qabaattan wallahi guyyaan seenaa galmeessisan akka guyyaa kanaa duniyaa kanarratti naafnee beeke duuba. Warri amma dura dhabe waan kana dura dabre waan inni jiru hin beeknu rabbi isaa gargaaru. Wallahi guyyaan isin gammaddan har'a guyyaan kanarra gammaddanii qofaltan guyyaan kanarra nama gammachiisu hin jiru. Guyyaa rabbi har'a harka keessanii irratti seenaa dalagee baga gammaddan lammiin tiyyata bakka hunda jirtan jazaa teessan rabbiin uf biratti jazaa isin irraa gammaddan guyyaa fuula rabbii dhaabbattan guyyaa san galata jazaa irraa gammaddan rabbi galata isinii haa galchu isiniin jechuu barbaada. Gammachuu guddoodha. Gammachuu nama gammachiisu ta'a akka itti himan hin qabne har'a karaa Edmonton kanaan nu as bahee duuba. Nu as bahee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada duuba. Egaa tahuun hin oolin waa xiqqoo waa gurra isin bubuusa. Nin gammade masgida haa na gammachiise illee dhiifama. Yeroo hedduu nuti ummata muslimaati. Rabbiin keenya subhaanallah haala babbareedaa akka hawaasni kun itti wajji jiraatu, akka hawaasni hin diigamne, akka hawaasni wal hin diine, akka hawaasni tokkummaa isaa eeggatee jiraatu, akka hawaasni jaalala isaa eeggatee jiraatu. Qajeeloo na dhaggeeffadhu babaaqi. Akka hawaasni jaalala ofii kabajaa ulfina eeggatee jiraatu. Akka hawaasni qalbii saafii wajji jiraatu. Meen alaalii qajeeloo tabbaaqi. Akka hawaasni zanniidhaa fi qalbii walirraa zannii walitti baduudhaan hin jiraanne. Qalbii gaariin akka hawaasni wajji jiraatu. Barnoota hedduu nu barsiise shari'aan islaamaa tun. Haasawa keenya akka eeggannu jechaan akka arrabaan naman tuyne hattaa ijalleen akka naman tuyne nama ija nama butu gartee waylun likulli humazatin lumaza warra nama hamatu ha dubbiin nama diru yoo quba namatti lulu yoo ija namatti butu ija butuu keessatti nama arrabsu nama tuffatu warra kana hunda nu gorsee nu dhorke yaa ayyuhalladhiina aamanuu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولتكن هنجم وان أبليما بوريس وان جالال بوريس إيران الأوركد وان جالال بوريس إيران الأوركد وان حواس جدتي بوروفيد qajeeloo na dhaggeeffadhu akka gaariitti
وان برو لكن يسدي بقلبي كما خي وان حواس جدوتي بورو فيدو وان نما دويدا في غرا ولي غدو وان نما والشك سيسو إيران الأور كتيريان إسلام هذا كجلنا هو بدادو يبلي سو ربي نما وانا كناتي مكرم اللي نقولني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ورّا همتو إسلاما فجاسو فيلو ورّا أكا إسلامني ولتهمات أدو فجاسو ورّا قلبي ولتنما بوريس ورّا خنا ربين جين دنيا اللي عذاب إساني جرا آخرة اللي عذاب إساني جرا جين نما وانا كاتي مكرمي جرا أدو فجاسو قلبي نما بوريسو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا لال قافا حالتين يا عائشة أولول الرت أوفن ربين آيات القرآن خيتي وقابو سي نما وان كان الرت بديدة لغي هند قومته جئبودا مال جيدو لولا إذ سمعتموه مالف ويت أولول خنا دغيسن ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا ومن مؤمنا وانو مغاري ما يادو أبدني قلبي تيسنجد ما وان كان همتو فرطني ما في دني أكمل يقوتني مالف خير التنفرتنا راج هوغا هاسوا توكا سرا دغين هاسوا فوله هدوق ابو توكا دغين يا سرا أكنسني فكاتا خرا خير تهي خونو برباكيس توكما حواسا ايغو جالala حواسا ايغو بؤا حواسا خنا ايغو دف هاسوا سنخرا إر خيرتي هي خو برباكيس نما توكو أكيجي وردوري أني هوغان أبوليس خير راجيشتا كدغي أزري ترباتا من كاياف جي كجلون دغيفت أزري ترباتا من كاياف جي هيا تناف جي أبلون هيا شيني وانكا تناف جي هيا أبلون تناف جي هيا تناف جي جيتين ترباتا ملكاوي يونين ترباتا مسان كيسا اللي دابي عنوماتهم بيخيم ملي خير ما في جي إجاجيدو أكلا تراني بيك ورزني نما إيكو قلبي نما إيكو ورنما تيس أكلا جان أدب إسلامات شريعة نبلسيس قرآن دا قيفتو كجلو دا قيفت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قيفتو توتتكاتو توتي همتون تك حواسا مسلمة قافة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قداء إساني سنكيسة توتي همتون تك حواسا سنكيسة ترتدو توتي تون توتا منافق آجانين توتي توني واني إسين دليت أمتهم إسلاما قلبي جبسو لدو يو دولي توكو أرغمي نمني دولة ديمي إسا وان دولن ديم نغندتي هفانيب أولولا غندا خانا خيستي أمان ندومي صحابان توكو نفني أچيچ أباني أكستهاني بير أجولي غندا خيسا جيكن همان جيراني بيك طبيعي إساني تو أكن غندا يسيسا والمرجفون في المدينة جي ربي قرآن خير لئن لم ينتهي المنافقون يو أدب قرآني تاؤوا باتن ورخون ور مدينة خيسا بيا غرغريسو غندا غرغريسو أولولان بيا دارا قلقون يو أدبا قون إرتي سخاسيتين اتسي أجاجي أكا إسان أدبا تشيفتو سيقول آجي النبي صلى الله عليه وسلم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إتن سدرا دكر راحات جيتن سي هيما أچي بودا چرا بيا سنتاون أرغتني يو أدب قراني تان أدب قراني هاتاني ورخنا كم بدن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أمرين تكتا واني صدا نغيا لاجتو تكو غتدو صدا وحيدو
amrummaan takka dhufte wanni ummata laalchisu takka hoggaa dhufte ammuma qilleensarra oolchan jedhu fiiganii bargaa hafuuraa citanii qilleensarra baasan waan nageenya ummataa tuqu waan wajji jireenya ummataa booreessu waan qalbii muslimaa cabsu waan oollummaa diigu waan hawaasummaa diigu waan jaarsaa jaartummaa diigu waan nageenya ummataa jeequ hoggaa dhagayan ammuma qilleensarra oolchan jedhu kajeeloo dhageeffadhu ayaata kana ولو ردوه إلى الرسول سلا يا بوكس قدو باتني لا دبي أزورو خنا دبي حفرسو خنا إلين سرتي حفرسو خنا سلا إيساني سلا دبي تنقر نبي دي بساني لا وان نقيان سن قم نبي دي بساني وإلى أولي الأمر منهم والرئيسان كيسا تجاجل حواسا حركا قبو علماء تجنبكهم علماء إسلامة ديبسني حيوتة ديبسني لعلمه الذين يستنبطونه منهم والردبي هبتو دنتو والردبي تهيكا بريد داخل نودنتو والردبي بيه سلا دبين تندبي أكمي والرخنات بيه والنقوان فجعاسني مو وان رويسني وان ألباسني مو وان قبني نمني بيه سلا والرخن warra ulamaa'ii kana warra hayyootaa kana maa dubbii isaanii dhiisuu dhabanii namni dhagaye hundi dubbii lax godheetuma qilleensa irratti hin bahaa miidiyaan qabaa jecha miidiyaa xiqqaa kana duuba taa'ee namni maa kana godhaa maa dubbii tana hayyootaaf hin dhiisin maa ulamaa'iif hin dhiisin maaliif abbootaaf hin dhiisin maa isaan hin eegin je'ee rabbiin subhaanallah tuuta tana komate kanaafuu waan adda addaa miidiyaa kanarratti abbummaan fedhe dubbii hiyyeessaa godhee dubbii islaama laalchisu dubbii hiyyeessaa godhee akka fedhe irratti dalagu bareedaa mi beeka dubbiin wayiifi waa kaase dubbii kaasa dhiyootan sheyni keenya Sheekh Muhammad Zabuur bakka darsii barsiisanitti waa dubbatan waa'ee gargaarsa guuruu waan akkana fakkaatu haasawa keessa kaasan warri waa waraabu ijoolleen isaan bira teessee waraabu silaa waan san qilleensarra oolchuun irran turre akkanuma qilleensarratti ol baafte ijoollee dubbiin eega afaanii nama baate abbaa 100 qabdi nuti hundi laallee suuta keessumaan walwaldhaanuu malee jarjarree mee wayis hin jennu akka ijoolleen fiijettis hin fiinu jennee usne Sheekh Jamaal Aliyyi jazaa rabbi isaa kafalu dawwalee sheekha gaafatee waan akkanaa viidiyoon deemaa jira maal quba qabdanii achirratti sheekni fatwallee godhanii dubbii san hundaa'u waanuma darasoota mirqaansuudhaaf yoo haasawni yeroo haasawu namni ufi yeroo haasawnuma haasawa ana faarra namni waa haasawu hin jiru gizee haasawu namni waan tokko numa haasawa yaadanii kennata waan tokko irratti ammoo fatwaa isaan godhan waan achira akka namni gariin itti fedhe sana osoo hin ta'in dhugaa jirtu afaan isaanirraa afaan sheekarraa Sheekh Jamaal wajji haasawee ture akkasuma wajjin namoonni gariin sheeka dhiisaa akkuma dursanitti akkuma jeesanitti dhiisaa akka gartee dubbiin ololaaf namaa toltu garii namaa akkana jiru asirra dhadhagayaa gizee garii duuba nama takka anuun argin guyyuma kana qofaa miidiyaa irratti arge fa'aatu jira keessa dubbii Sheekh Muhammad Zabuur عالم بيتينياتي إنه وان جيسا والآن جرا وان سان أجمت لفقايا دو يوليتي أني أكعبت وان فكتو إسن الرائقة وان هواس خير فكتو إسن الرائقة مسجين قرقودان حتى شيخ محمد زبور أما خيسة تايك رايز وانغا قود مدرسة بيتينيا عالمني بيتنا قوتي أروميا تنا طرف الرات طرفت قبته علمي إسلاما قراسس هندسا حواس درات أبنيت حواس نخينيا ولتبوئي والغرغاري
عالم سنقبسيس مساجد هررجيتنا dirree dhawaa dhanga gorraa kaasee ilaa huunoo daangaa arbaa gubu gololchallee dabalatee dilli masgida kararratti fooqin ijaarame kun hawaasa islaamaa walitti bu'ee wal bira dhaabbatee horii walirraa fuudhee jaare. Amma hoggaa dubbii kana miidiyaa irratti namoonni olii gad oofan namni hedduun hanganaa ummataan wayillee buufadhaan jiru wayillee gargaaraan jiru jedhee gariin namaa sodaate. Maaliif sodaate? Anna dhagaya waan isin himu. Ganallee horii masgidaa ni guurra, madrasallee ni guurama, ni ijaarama. Miliyoona 28 moo 27 madrasaa Bilaal ta dubbiin hokkee nu geesse. Hirriiba dhabanii sheekan manarraa bahanii du'aanni manarraa bahanii hogguta akka Adaamaa, hogguta akka Finfinnee, hogguta akka magaalaa Harar miliyoona 28 moo sadii olillee madrasaa kanarraa hoggaa kafalan bilaashii dalagaan tun. Ganallee ni goona waan kana akkasi beekaatu. Ammoo wanni qaceelloo beeytan ani waan si ajaa'ibsiisurra. Namni waltajjiirraa maallaqa akkasi laffa'ee iyyee guuru kun maallaqa kennanii fi wayi kafalaniif jechuu ammuman dhagee jechuma dhiyootan ajaamu kanarratti hin dhagee. Rabbi gurra kanatti illee hin dhageessifne ragallee hin bahu hin beeku takka rabbi hin agarsiifne. Hoggaa gargaarsi tokko bakka takkaaf walitti qabamu waan isin hin beeyne isin himatu. Bakka kana koree jira. Yoo madrasaa ta'e koree uf dandeessee jira. Yoo masgida ta'e koree uf dandeessee jira. Yoo wanni suni qubsiisa sheekaa ta'es koree uf dandeessee jira. Horii bakka sanitti bu'usan hakaasha kennamee fi habaayilama seename hunda koree achi teessee galmeessituu jira. Hakaasha kenname koree qeebaltuu jira achi teessee koreen ummataa. Qeebaltee gara baankiitiin deemtee baankiin nayxee hujii ja'ameef sanirra oolchitu koreetu bakka san jedhatu. Akkanuma namni iyyuu kun wanni inni dalage namni lallabu wayi fuudhe malee abbaan horiin harka seenu koree ummataatu as ta'aa jira. Hin beeytan keessa waan hin beeyne isin himatu. Qarshii takka koreen sun horii sanirraa gara tokko qabuu hin dandeessu. Baankii seenee seera eeggatee seera bahee waan ja'ameef sanirra oola. Ummanni keenya bakka kanatti shakkiin takka akka isinitti hin dhufne isin hubachiisuu barbaada. Wanni bakka kana jiru yoo fagaatte qajeeloo dhageeffadhu siif hima. Nama waa dhodhoysullee mi'an. Ammoo waan ummanni kiyya hara malee deemuun na aarsa malee nama waa dhodhoysullee miidhe. Namoonni waltajjii tanarraa qooda fudhatuudhaaf dhufu. Dirreetti namoonni kuni irra hedduun isaa nama dadhabaadha. Noolillee kafalatuu kan dandeenye. Warri afeerraa kana taasise jara kanaaf yoo danda'e makiinaa godhaniif. Akka isaan makiinaa fudhatanii dhufuu danda'an. Fedhan makiinuma oollaa ufii kanaa makiinaa kireessanii jara sanii ergan. Du'aanni sun gariin isaa makiinaa san yaabbatee dhufa. Hammana wanni isaan godhan yoo jiraate. Wanni isaan godhan yoo jiraate hamma kana. Keessummaa ganda tokko dhufte maa bishaan obaaftan jechuu yoo taate ga'an hin beeku. Kana qofa. Namni horii sanirraa galii qabu yoo horii sanirraa waa fudhatu yoo miskiina wallahi. Namni ufii hattuu nama se'a. Namni ufii akka garan qabne nama hunda akkas se'atu. Kuni kana yoo akkanaa'u ta'uu baate hawaasni kiyya kun warri koree masgidaa, koree madrasaa, ummanni bal'aan bakka buufate sun namtichuma achirraa lallabu saniifuu namoota horii buusisiisu saniif waan inni sharxiin godhin, waan inni gaafatin yoo kennaniif fudhu hunoo noolii godhadhu yoo jedhan maal rakkoo qaba? Maaltu isin galche kana keessa? Yoo akkas ta'ee maal qaba? Ani misaaliif isin jee waan kana isaa godhamullee agarre rabbi ittiin ragaan ittiin bahu.
hodhaan olii godhadhu yoo jedhaniin koreen sun warri waan sanitti abbaa ta'e yoo godhe humaan qabu je sheewun mazzabuur fatwaa godhe afaan isaati. Allahu akbarii yoo maaliif isin dhukkubsite waan itti gammadu tokko hoggaa arge sahaabaan Allahu akbar je sheyni akkana jee fatwaa godhe Allahu akbar illee juu danda'ani waan nama gammachiisu yoo dhagaye namni Allahu akbar juu dandayaa je hadiisa Bukhaarii je hadiisatti fide sheyni dubbii sheewun mazzabuur tana jalatti mataa qabattanii waan duraan akka itti baafattan dhabdan wal beeynaa beeki nama garii annin beeka isinin beeka namoota garii nama asumattuu tokkummaan islaamaa garaa isin nyaatte biyya alaatii mi warri kun Itoophiyaa keessa jira katabinaa seeyimaatu isin warri biyya alaa jirtan qulqulli waan kanarraa darasoota tokko tokko hadachiin garaan galte gara deemu wallaan akka horii mataa keessa dhawanitti durumaanu ummanni islaamaa walit dhufuun kun sirrii miti bid'aadha jedhee karakkataa jiruutu karaa bahuun hoggaan hafuura baafate karaa sheewun mazzabuur haasa'u kanaan kanaafuu waan dheerallee nan haasofsiisinaa namoonni dur hawaasa keessan tajaajilaa turtan hawaasni isin yaamee bira dhayxanii waan qabdan buuftanii ufii kennitanii buusisiiftanii ufiif kennaa turree barbaabaa kiyya maaliif waan hin taane nama himsiiftan warra kennu wajji kennaa turree bar waltajjii dhaynee warra kennu wajji kennaa turre gaafadhuun hawaasa maaliif waan hin taanillee afaanii waliin baafnu ufiif kennaa turre hawaasa irra guddaan isaa warra achii kennu wajji dorgomaa turre wajji kennaa turre adeemsi tokko tokko immoo kasirraa'uu qabuu jira yoo jettan waan kanarraa yaada kennadhaa ni sirraawa inshaallah ammoo warri buusii ummatarra deemtanii ummata gargaartanii sagalee teessan ummataa sagalee taatanii akka ummanni wal gargaaru taasiftanii gariin namaa laaqanallee osoo nyaanne bakka sanirraa adeemu jira duuba nuti mataa keenya waltajjiirraa wayita baanu waan namni nutti heddummaatu waan namni hogga baanus nurra baay'atu hunni dubbifna jaa hunni ziyaarra jaa waan yaa'iin guddoon bakka kana jiru irra hedduu dhokannee baafanna bakka sanirraa dhokannee bakka sanirraa baafanna laaqana isaanillee osoo nyaanne irra hedduu yeroodha kanaafuu hawaasa qalbiin booreysinaa qalbiin cabsinaa nama ummata dura dhaabbatee ummata gargaaru ummanni akka waa waliin buufatee waa hojjetatu waa godhatu warra taasisu qalbii waan hin taaneen qalbiin cabsinaa akka abbattiin isinitti hima hamtuttiin fudhatinaa waan an isinitti haasa'u an isin sirreeffachuu barbaada isin komachuun barbaadu abbaadha abbaan ilmoo komatu beeku abbaan ilmoo hin komatu ni gorfata malee gurri guyyaa magaalaa bade guyyaa magaalaa maleen galuu jan silaa asirratti dubbadhuun ture beeku silaa odoo waanuma nama tokko lama qofa lafatti laalchisu ta'e asirratti dubbadhu gurri guyyaa magaalaa bade guyyuu magaalaa galaa afaan oromoo kan beeyta yaa irratti bakka namni hedduun jiru irratti waan hin taane takka yoo wanni takka badde waan san tolchuuf ummata hedduu akkasirratti malee tolchuun taatu tanaafin asirratti waan kana haase malee silaa haasuun fedhu namoonni haasawan an haasawe kana irratti haasawuudhaaf afaan mimmi'eeffattanillee dhiisaaf irraadu haasawa kiyyaratti afaan mimmi'eeffatinaadu ani isin gorsuu fedha waan tokko tokko hawaasaaf sirreessuu barbaada akkamitti sheyni akkana deebisan itti kennaa jettillee hin qophaa'in abbaa kiyya dhiisif irraa deebisallee naan kennin hawaasa waan kanallee zirzir gootee akkaan ammallee akkuma dubbii tuun baddeessanitti tigitanillee balleessuudhaaf tattaaffii hin godhin abbaa baabaa kiyya dhiisif irraa dhiisi waan amma yaadaa jirtu kanallee dhiisi tokko kun kalamaanii kanaasitti bira dabarraa waan isinitti dhaammachuu fedhu warri haasawa bakkuma isinitti tole keessaa murtan isinilleen komadhu beek isinimatti ni mudeema malee bakkuma isinitti tole qofa akka miidiyaa keessaniif isinii mijaawutti takkaa walakkaa murtan takkaa gama durarraa murtan takkaa gama boodarraa murtan isin miidiyumaan bareechuuf yoo waan tokko tokko jettanii waan sammuruun ni mala ammoo wanni suni
ergaa wanni gariin ergaa fokkattuu dabarsaa waan jiruuf akkas hin godhinaadu. Namni haasawa isaa mummuranii dhidhiheessan tokko ana hubee takkaa wayni murinaa isin hin jeen. An takkaa murinaa isin hin jenne bar. Yoo isinuma fayyade yoo wanni sun erguma wahii qabaate yoo faayiduma qabaate hatta abbaa akkasitti mureessaniif isallee yoo fayyade hatta uummatallee hin fayyadin. Namtichuma mureessanillee yoo fayyade miidiyaa isarratti waa fayyade haa fayyadu jeenaan takkaa mufadhillee beeku akkasumatti hin dhiisee beeku. Ammoo amma har'a booda waan isiniin jiru haasawa ulamaa'ii yoo dhaggeeffatuu feetan guutuma dhaggeeffadhaa yoo sheer godhullee dabarsullee feetan guutuma dabarsaa hin murinaatu. Muriinsi kun ergaa biroo kenna. Darsii barsiisaa an ture mee dhaggeeffadhu. Darsii barsiisaa ture Ramadaana keessa odoo darsii tana barsiisnu waa'ee khitaana darsii tana keessa waan dhufe hawaasaaf bal'isee hagan danda'ametti barnoota bal'isee kenne odoon hin sodaatin. Namoonni akkam godhan bakkuma san fiixarraa muranii hanguma san miidiyaarra kaayan. Namni garii ulamaa'iin gariin na komatee aboo akkamitti waan akkanaa jettaani ijoolleedhaan naan jedhan maanu. Akkamiin jecha kana jetta li'aannoo namtichi kun haasawa dheeraa an irra dhufe san hin agarre waan an barsiisaa ture san hin agarre haasawumaatu sheeka karaa kana fide jechuullee hin agarre sheeka akkamitti akkana jettaa naan jedhan. Amma anaan namni yoon anaan akkana jee ni feetanii isin hin jee abbaa keessan akkamii abbaa keessan akkana gootan rabbi jaa akkamii akkana gootan. Gana kiyyallee ta'e kanama biroollee ta'e haasawa hoggaa dhaggeeffanne guutuma isaa haa dabarsinu. Guutuma haa dabarsinu akka mataan murree isinitti dhaamuu fedha bakka kanatti duuba. Hedduu dubbillee jajjabeessee har'a booda haasawa kiyya yoo akkasitti murtan dhiifama isiniin godhu rabbitti isin kenne akka abbaa akkasillee hin godhu akkasillee juun fedhu duuba. Ammoo hin godhinaan isiniin jabbareedu guutumatti haa dabarsinu kiyya faagaa hin tuqinaa hin murinaa akkasitti. Gana amma dura beekaatiin isinii dhiise as booda hin godhinaa duuba. Miskiina ijoolleetii jawallaa. Hedduu isin kabajaa beekee akkanuma wajjaanii. Ani qaceellalleen hundi isaa ilmaan kiyyaa. Karabbi naa qajeelchaniin gammadaa. Haxiqqoo duraa golom'atte na yaachisaa. Gorfatuu fedhaa. Sirreeffachuu fedhaa. Abbaa akkasiiti duuba. Ijoolleetii jawallaa. Hanganuma gurra isin buusuu barbaadaa. Insha Allah furmaanni keenya wal kabanyee nama guddallee dhaggeeffannee sheekallee dubbii isaa tana beenuma dhaggeeffannee wal darbaa deemuun khayriin qabdu. Aqliin dargaggeessaa tunii fi maal jedhaniini humniti dargaggeessatii fi aqliin bilchalti manguddoodha. Bilchaatinsi manguddoodha. Walitti dhufee akkasitti wal gargaara jechuudha. Humna dargaggeessatti haajamna. Beekumsa dargaggeessatti haajamna. Aqlii manguddootti illee haajamna. Ilmii sheekatti illee haajamna. Akkanatti wal qabannee yoo deemne qofa milkaa'uu dandeenya. Wal tuffataa, wal darbaa, wal laaffisaa deemuun nuti dawaa nuun qabu. Kana akkasitti naa hubadhaa. Waan namoota gariitu akkinaan jaan sa sheeka peejiin teetuun tamtu irraa sirriidha. Peejiin sheek amiin jettu hedduutu jira. Tamtu irraa sirriidha naan jaantu. Hoggaa deddeemu ijoolleen akkas naan jette biyyoota adda addaatti. Ani immoo waan si ajaa'ibsiisu peejii maqaa kiyya qabduutu jirallee hin beeku. Ani miidiyaa abbaa miidiyaa nama miidiyaatii miti. Nama miidiyaatii miti baabaa kiyya. Akkanumatti tattaaffii godha malee peejii maqaa kiyyaan banamtee jirtuutu jira jechuullee ani waa hedduu hin beeyne namuma na gaggaafatuutu natti himi. Ani peejiin tiyya takkittuman amma irratti haasa'u tana takkallee hin beeku tana achitti duuba. Kanaafuu akkinaa gootan
دعائي إسني قدا دعائي تكانم تكون قولين إسني قدا نمني بيجي مقا خيان قوتن دقيق من أم بسني تاسو خنرا الراجل جيران دعائي إسني قدو ديما ما قوتن جيزي إلو لو وهما فقودني سنو وهما فقودني وابلاشين قوني وهما فقودني أمو تدبرت سون كنت أما يزري قال مسكين تاخد سون كنت أمو مرة مقا خيان تبنتن يو جرات أنا سني كومر وان دبرتي أمو إرابوسا مرة خاصة مقا برو جرات تيسن سنتين دعاء سني قدو تمقا خيان را خيسن سنرا تيسن سنتي دعاء سني قدو ni beeytan namni akkas gootanii jiraatan yoo jiraatan akkas godha insha Allah ta'ala walumaa galatti gaa gammachuu masgiida Edmonton saniin as seennetuma waan takka takka tadhiyootana miidiyaarra deddeemaa jirtullee irra babahee ani wayillee oowwisuun fedhu beekaa ijoolleetiyya hawaasa kiyya ani waa oowwisullee fedhu dafee waan deemu tokkotti sharrakee akka isiin kararraa baddullee fedhu ammoo hoggaa xiqqishoo amriin ummata kiyyaa gara malee deemte taa'ee ilaaluu hin danda'u duuba. Taa'ee ilaaluu waan hin dandeenyeef yaada tokko tokko kennachuudhaaf dirqamaa dhiifamallee naa godhaa duuba. Ani qalbii nama tokkollee cabsuun fedhu nama tokkorratti illee raddii waan jedhan deebisaa namatti kennuu waan jedhan ani nama lafarra deemee waa hojjetu ni beeytan isin hin jiru. Haga humna tiyyaa bakka hawaasni kiyya jirutti ammaan isinitti haasa'u kanaahu bakka na jiru rabbumaa beeka isee waan beeytan duuba. Haga danda'ametti hawaasa kiyya bira dhaabbadhee waan hin beeku. Waan rabbi na beeksise hanga xiqqaa qabu san hawaasa kiyyaa kennee hawaasaaf toltuu yaaduudha malee dubbii akaafuu raddii godhuu kanaaf qophaa'uu dalagaa tiyyaa miidhu. Nalleen fakkaatu hujii tiyyallee miidhu. Kanaafuu waan ammaan haasa'ullee hamtutti hin fudhatinaa. Ija hamtullee hin ilaalinaa. Haasawa abbaa ija hamtuun hin laalu namni bara haa deemu haa guddinaa deemu haasawa abbaa jala laalu wahumaaf jedhanii qabatan yoo madaallii guute wanni nan haasa'u kun madaallii guute maasha Allah qabattanii itti dalaydan yoo madaallillee isin bira guutuu baate akkasuma xarabeezumarra uf bira haaya yoo awqiishuma keessa haaya akkasuma dhiisa yoo madaallii isinii guutuu baate ani immoo dubbiin abbaa haasa'uuf sangaadha jedhanii ani gama kiyyaan ammoo waan jabduudha jeeti kan hin dubbachaa jiru. Nama hunda jaalachiisuunis hin ta'u, nama hunda gammachiisuunis hin ta'u. Kuni sunnuma rabbiiti. Waan nam tokko haasa'urraa namni hundi haa gammadu jechuun hin ta'u. Namni hundi haa jaalatu jechuullee hin ta'u. Namni haasawni kun isin hin ta'in bishaan irra naa dhugaa. Bishaanumaan gad dabarsaa. Namni immoo qalbiin isaa qoma bal'oodhaa fi qalbii bal'oodhaan gammachuudhaan simatu yoo jiraate rabbiin barakaa keessatti isinii haa godhu yaa hawaasa kiyya naa galatoomaa naa jiraadhaa naa kabajamaa naa ulfaadhaa tika rabbii keessa jiraadhaa bakka teessanitti bakka deemtanitti bakka ciiftanitti bakka hojjettanitti tikni rabbii isin wajji haa jiraatu rabbi diin keessan isinii haa tiisu bakka teessan bakka deemtan bakka hundatti tikni rabbii keenya isinii wajji haa jiraatu. Irra deebinee uma jalqabneen xumurraa warri Edmonton baga gammaddanii isinin jennanii baga markaza bareedaa san nuu agartanii baga nuu huutanii nuu gammaddanii gammachuu zalaalam rabbi isinii haa taasisu jechuu barbaada. Odumaan gaa isinii wajji haasa'uun bareedduu hanganarraa dheereessuu hin fedhu asumatti isinirraa dhaabbadha. Rabbiin warra waan dhaga'een fayyadamu rabbi nu haa taasisu isiniin ja'a. Galatoomee rabbi isin haa gammachiisu abbaa kiyya. Gammadaa isinillee wallaahi rabbi isin haa gammachiisu jirurraa isin haa gammachiisu diinirraa isin haa gammachiisu diinagdee irraa isin haa gammachiisu ilmaanirraa isin haa gammachiisu waa hundaanuu warra gammade rabbi isinii haa taasisu isiniin ja'a. Jazaakumullahu khayran. وبارك الله فيكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يا موتي موتي إن سوداني خموت من رانغوداني. يا موتي موتي إن سوداني خموت من رانغوداني. يا موتي موتي إن سوداني خموت من. يا موتي موتي إن سوداني خموت من رانغوداني. Rakkanne rakkoo akka malee dirmattee nu baaftu malee. Yaa Allah, yaa Allahu, yaa Allahu, waan sin dhibnee nun dhibi yaa Allahu. Allahu yaa Allahu, yaa Allahu, waan sin dhibnee nun dhibi yaa Allahu. Allahu ya Allahu ya Allahu, waan sin dhibne nun dhibi ya Allahu. Waan sin dhibne nun dhibi ya Allahu. Waan sin dhibne nun dhibi ya Allahu. Allahu ya Allahu ya Allahu, waan sin dhibne nun dhibi ya Allahu. Waan sin dhibne nun dhibi ya Allahu.